Magaalli tokko magaala jechuudhaaf qulqullinni magariisuni murteessaadha. Qulqullina kana immoo kan hawaasaa yoo taasisne malee fuulleensa hin qabaatu waan ta'eef dhaabbata guddinaa tumsaa faawundeeshinii wajjin taane akka magaalaatti duula qulqullinaa ji'aan qabna. Bulchiinsi magaalaa Sulultaa dhaabbata guddinaa tumsaa faawundeeshinii jedhamu waliin ta'uudhaan ji'aan clean environment uumuudhaaf yookiin immoo naannoo qulqulluu uumuudhaaf sagantaa inni itti balfa gogaa akkasumas immoo balfa dhangala'aa magaalaa keessatti dhaamsisuuf jireenyi namoota magaalaa keessa jiranii qulqulluu akka ta'u sagantaa inni ittiin raawwataa jiru jechuudha. Dhaabbata kana wajjin hojjechuu jalqabne magaalaa keessatti awarenessiin yookaan hubannoon naannoo qulqullinaa jiru dabalaa kan dhufedha. Karaa biraatiin ji'aan duula qulqullinaa gaggeeffamu keessatti hawaasni hirmaachaa jira. Ibn warshaaleen namni dhuunfaa safara isaa akka qulqulleessu hubannaa guddaa karaa dhaabbata kanaatiin gaggeeffamaa jira. Inni kun immoo nuuf galtee guddaadha. Naannoo qulqulleessuun kun bu'aa fayyaa ni qaba, bu'aa ikoonoomii ni qaba, akkasumas immoo qulqullina naannoo eeguun qilleensa naannoo fooyyessuudhaaf illee bakka guddaa ni qabaata jechuudha. Egaa jalqabuma fayyaa eenna kaasnutti naannoo keessatti gaafa balfi gaggatameetiin argamutti tokkoffaa naannoon ifaalaa akkasumas immoo bakkee guddina ilbiisotaa ta'uudhaan ilbiisoon dhala namaatti akka isaan dhuguu fidan taasisuu danda'a jechuudha. Dhaabbatni guddinaa tumsaa faawundeeshinii nu wajjin hojjechuu isaatiin waan baay'ee fayyadamaa jirra. Naannoo qulqullinaattis naannoo manneen fincaanii shaaworii wajjin dhimmootni wal qabatan magariisuu irrattis karoorri isaan qabatanii ammas hojiitti galaa jira waan ta'eef dhaabbanni guddinaa tumsaa faawundeeshinii jechuun immoo almost warra proposaalii qopheessuu qofa utuu hin ta'in warra raawwii qabatamaatti jijjiiru ta'uu isaa immoo waan proposaalii irratti waliin mari'annee qopheessinee irratti walii mallatteessine sana tokko tokkoon isaa almost hojiitti hiikaa jiru. Baga yeroo kanaan geessanii baga nagaadhaan dhuftanii gara kana baay'ee sin galateeffanna. Dhaabbati keenya waggoota 28 ol erga hundeeffamee magaalaa Sulultaa gaafa dhufne yeroo jalqabaa miti. Baay'een keessan hin beektan ta'a malee waggoota 15-16 dura magaalaa Sulultaa keessattuu naannaa baadiyyaa keessatti Sulultaan akkas hin turre yeroo sana. Hojii bishaanii akkasumas damma ammayyaawaa oomishuu irratti piroojeektii hojjechaa ture faawundeeshiniin keenya. Amma immoo deebi'ee piroojeektii Awaash Sulultaa jedhamu fidee gara Sulultaa dhufeera jechuudha. Awaash Sulultaanii waa'ee qulqullina magaalaati. Magaalaan kun jireenyaaf kan mijatte, magaalaan kun qulqullooftuu hawwattuu akka isheen taatuu fi gochuudhaa fi kan kaayyeeffatee gara magaalaa kanaa dhufeedha jechuudha. Awaash Sulultaanii. Egaa magaalota keenya baay'ee argitaniitu taanaanii qulqullinni isaanii eegamaa miti. Jireenyaaf mijatoo miti. Kanaaf fayyaa namaa irratti illee miidhaa baay'ee geessisu. Kun immoo waa'ee fayyaa duwwaatu hin taane magaaloti keenya hawwatoo yoo ta'anii tuurizimii hawwachuu danda'u, investimentii hawwachuu danda'u. Investimentiin immoo gara magaalaa dhufa taanaanii dinagdeen magaalaan guddata. Dinagdeen magaalaa gaafa guddatu hojii dhabummaan immoo ammuma sana gadi bu'a. Egaa piroojeektiin keenya piroojeektii waggaa 3ti. Waggaa 3 kana keessatti birrii gara miiliyoonii 27.7 akka bajetaatti qabannee socho'aa jirra jechuudha. Kana keessatti hojiilee hojjennu baay'ee qabna. Magaalaa qulqulleessuu duwwaa miti, magaalaa magariisuu irrattis hin hojjenna. Biqiltoota gosa adda addaa dhaabuu, magaalaa babbareechuu irratti kanarratti hin hojjenna. Magaalaan kun mijattuu akka taatuuf jechuudha. Akkasumas lafatti uummati qulqullaa'uu danda'u, barattootaaf illee mana barumsaa keessatti iddoo qulqullinaa kana ijaaruudhaaf piroojeektii qabatee ka'eedha. Kana gochuu kan dandeenyu garuu yoo uummati hirmaannaa guddaa qabaatedha. Guddinaa tumsaa faawundeeshiniin qofa
atti hojii kana hundumaa hojjechuu hin danda'u. Sulultaan bareedduu akka taatu, miidhagduu akka taatu, jireenyaaf hawwattuu akka taatuu fi gochuu hin danda'u. Uummati hirmaachuun isaa baay'ee dirqamadha. Kanaaf isin galateeffachuu baay'een barbaada. Egaa har'a kan nuti dhufnee fi duula qulqullinaa kana irratti hirmaachuudhaaf inni tokkoffaan inni lammaffaan immoo gandoota shanidha kan jiran akkan beekutti gandoota shan kana waliin ga'uudhaaf akka ta'uu fi tiraaktaroota dabalataa lama Guddinaa Tumsaa Faawundeeshiniin bitee guyyaa har'aa gara bulchiinsa magaalaatti dabarsuudhaaf qophaa'eera jechuudha. Tiraaktaroonni kun lamaanii qarshii gara birrii miliyoonii tokko tuqaa ja'a ol itti ba'ee dhufanii. Egaa isa kana uummata kanaaf kennineerra uummati kun immoo kan kootii jedhee itti fayyadamuun qooda isaatii jechuudha. Kun furtuu lamaansaa.